نفسرت أكاكبتي وان بarbaaduunit وان barbaachisuuti sirraata'i itti waan barbaaduunit وان barbaachisu sirraa maata itti asibee qaadin waan hedduu barbaadarin ammoo jibbaadharin waan barbaaduunit waan barbaachisu sirra ta'a maqayyaa sooti wanni barbaachisa sirra taatuuti alkool kaasi abboo waaqee waan barbaaduunit waan dharra'uunit wanni barbaadu mani kiyyirraati jireenya kiyyirraati ijoollee kiyyirraati hojii kiyyirraati wanni ati barbaaddaa taatuuti namni dhugeeffatee jira galgala kan nama hedduu waa waaqni barbaadu irraata. Yesuun dansaa. Fuula kanaatti kitaabii akkan jedhe dubbata. Namni tokko dureessi lafa Israa'el keessa maqaan isaa Kiishi ijoollee hedduudha. Ijoollee sun keessa mucattoota maqaan isaallee Saawol namni midhaaga namni akka isa Israa'el keessa hin jiru ammoo mucaan kun guyyaa tokko arreen abbaa baddeenaa barbaadan wanni fastii kaasiin jedhu waaqni waan barbaade sirraa tolchuuf inni qara sabab inni sirraa tolchuuf mee sababa jedhame wanni tokko kasirraa ta'u akka fedhii waaqa sirraa muumoftu waaqni fedhii ofii namirraa tolchuuf kana inni fayyadamuu jiru kana inni deemuu jiru waaqni nam tokko barbaadu kan Saa'ol jedhan Saa'ol kan wanni waaqni barbaaduufi fedhii ofirraa tolchuuf waaqni oon fedhii isaa guutuu fedhuufi arreen moonaa keessa baatee batti akkuma ammaan taaniif akka fedhii waaqaa guutamtuuf arreen moonaa baatee batti namta wanni gadi kasirraa ta'u akka fedhii waaqa sirraa muumoftuuf sirraa taatee ameen 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 waaqni Saa'ol barbaada ammoo Saa'oliif Saamu'eel wal argachuu hin danda'an ammaa kan akka warri wal argatuufi laazima arreen baduu mala. Amsa katuufi ati hin jedhiin hin beektu malee gaafi walli badhaanu fedhii waaqaatti si deemuu jirti. Itti gaafi wanni haanuyyuu dhibbe si deemtee wanni arreen hin banne arreen gara fedhii waaqanam kan mantachuu jiru geessuu jiru. Sababi kun sababa arree fakkaata ammoo wanni yaadu waan akkee jira. Wanni gari kasirraata yaadu waan ati ammoo ati waan tokko beeku malti. Waan sirraata keessatti yaadu waan ammoo yaadu waan ati waan beeku malti. Namichi kun mana bahee arree warra barbaade mucaa hojjattu warra tokko waliin eegu warri yaa'e deemaa dhaqanii laf gar sadii afurii barbaadanii dhabanii waan tokko hin argine. Ammaan danduu mucaan abbaan qoodis jaalatu akkan jedhe. Ammaan tan manaa galuu malee ani beeka abboo waan arree reeguutti jiru abboo yoo waan inni reeguu jiru waan kiyya reeguu jiru kanaaf nu gachi naan fudhatti kan hin qabne namichi kaan sababa jedhame yoo sila abbaan horiitu nu galchee hojjattuun bita sila guyyaa lamaa galuu fedha ammoo maaf mucaan hojjattuu galuu seetan sababa waaqatti nama hawwayitti hin deemuu jiru. Kanaaf arreen bade. Kanaaf mucaa hojjattuu waliyyaan. Kanaaf Saa'uloon nu galchennaan mucaan hin galluwe. Maal jennaan nama tokko jiraa hawwayin. Nama tokko jiraa dhame. Ameen ameen ameen. Galgal kan nam tokkotti hawaaqii fedhii isarraa tolchu as kee jira. Intal tokkotti as kee jira. Mucaa tokkotti as kee jira. Aar tokkotti as kee jira. Abbaa tokkotti as kee jira. Ka fedhii waaqa irraa taatu. Waan ati barbaaduuni waan barbaadanii si argata. Waan ati barbaaduuni waan barbaachisu. Mee waan barbaachisa dhamee. Ameen 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 ameen. Namtuun biri yaadee waan arreeffanutti hima hin gaafa. Isa gurbaa nu namoonni barbaada waan tokkollee harkaan qabu. Yoo maanta nama kanaan baan beesa isiin qabu waan itti hin qabu. Akkamiin dandeenya afaan gogaa waan nuyi namaan jedhu ambitta beesa hin qabu. Mee sababa jedhame. Sababa jedhame. Waaqni wasii tolchu wasirraa tolchu kana ati hin beekne kan inni deemu jira. Sababa inni tolchuu jira. Laal mucaan abbaan
beesa hamucaan kan amma warra hojjetu hanni beesa tokko hiisiin qabu hamucaan kan beesa hiisii qabu wanni waaqi beesa hiisii mucaa sun keessa andiseef maan seetan sababa. Amen amen amen. Wanni gari ka atar sodaachuu jirtu wanni gari ka atar rifachuu jirtu wanni gari ka atar ittiin gargaluu jirtu isiin sababu waan as geessu.
achi wani bishaan guddaa kaan dhaabanii namni tufti gara mana ofii hirkifatu. Si galte? Bishaan fudhatu jiraniini namni tufti eessa hirkifata? Yoo manni kan tuuru keessa illee eessa hirkifta? Onni xiqqoo achi deemee illee eessa hirkifta? Namni guddoo yaadu waaqa akkasii waan akka paayipii kaan akka feeti hirkifatu. Yaadu waaqa gara fedhii keenyatti hirkisuu hin dandeenye. Gara yaadu keenyatti hirkisuu hin dandeenye. Akka feetutti hirkisuu hin dandeenye. Yaadi waaqa yoomillee akka yaada keetti ta'u. Ameen. Namoota gara yaadu waaqa hirkifadhee. Gara hara waaqa hirkifadhee. Ameen. Yoo nu gara karaa waaqa hirkifadhe waan ati feetuuniti waan fedhanii sirraa ta'a. Waan ati barbaaduuniti waan barbaachisuu sirraa ta'a. Akka ulkaasa waan barbaachisirame. Dubar waan barbaachisirame. Ameen. Akka jechiitini akka ati barbaaduu fi akka waaqni barbaadu yoomillee waan ta'u. Akka ati baratuu jira. Akka ati herredduu jira. Akka ati waaqni eegatuu jira. Gumiin Israa'elii yookaan Musee tu'anii akka warri waaqa eegatuu jira. Museen waaqni dhahaa dhaayi bishaan maaltu jedhee keessa baasee yaadu waaqa moo inni dhagaa dhaayinaan bishaan maal ta'a keessa baan guyyaa lammeessoo illee gumiin dheebotte innaa waaqa waan jedhe dhahaa dubbanni jedhee Museen ammoo hara tokko bara hadhaa hadhaana waan turtaa guyyaa dhufi dhaana jedhee guyyaa gadiin dubbatanii